tako. Go your bed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilman oromoo bakka jirtan mara baga nagaan jiraataniin isiniin jedha. Wanta kaafin arda live seenaatuman oolas ammas itti deebi'ee waa takkaafin seenee wal jala seenuun kun maaliif ta'e illee namni jettee na ajaa'ibdan yoo jiraatta. Wanni ani seenee fi oromoo mammaayittee namni guyyaa bofa arge halkan teepha sodaataa jetti. Namni guyyaa bofa arge halkan teepha sodaata. Oromoo teenna san hin ta'inaa. Maaliifi gaafuma maraayyuu waanuma 1991 kana wal dura oofuun wal yaadachiisuun gaariidha. Kanumara deddeebi'anii haasa'uun ammoo 1991 teessuma Jarman Baarliin irratti taa'an goobantoota ardha abbii irratti barcumaa marsaa jiran kan ilmaan Oromoo sinigala ilmaan Oromoo jilbifachiisuuf nuti aabaa oda gallee jirra warri achi jiru shiftaadha ergamtuu Tigree jedhu kanattu Baarliin keessatti adunyaa kanarra walii galanii bakka waraanni adda bilisummaa Oromoo quban qabnetti bakka waraanni yaada tokko hin dabarfatinitti bakka waraanni marroota akka dhufee ittiin haasa'anitti kan akka Leencoo Lataa kan akka Diimaa Nagayoo kan akka Galaasaa Dilboo jaarrolee ardhateettee abiyyiin kenna ilma kenna jedhee haasa'u kana murteesseen murtii kana nu dabarse. Hin yaadadha anini kaambii waraana shaawwee jedhu ture. Gaafa san osoo waraanni waan takka quban qabne halkan keessaa sa'a 9 midnight sa'a 3 halkanii bayaanuun jedhan. 9 p.m. akka biyya Eurooppatti akka Afrikatti sa'a 3 halkan keessa kaambii gadi dhiisaa bayaanuun jedhan. Warra diinaaf dalagu ka diinaaf ergamu ka dalagaa diinaa malee waan biraa hin dalagne kan asiin nama kenna fakkaatee Oromoodhaaf hadooda seenee hoggantoota kenna yennee amannee amantii Rabbi as irra kaayannettu lafa jalaan nu gurgurate. Arda ammoo wayyaaniif waraanni adda bilisummaa Oromoo bareechee wal beeka. Sinigalee ummanni keenya shakkii warri deebi'ee nu tuma warri deebi'ee nu qabata akka mammaaksi Oromoo jedhu san hin ta'ina. Namni bofa guyyaa arge halkan teepha baqataa jedhan. Teepha baqachuun dhiisaa. Isaanis bareechisanii beekan akka Oromoon maal taate bareechisanii beekan akka waraanni keenya maal ta'e nutis bareechisnee wal beeyna jennee itti dhaadachuudha malee kaleessa nu qabatanii kaleessa nu tumanii ardallee nu tumanii waliigalteen ardaa maali jettaniif duba garagaltanii ilaaltanii maal irratti waliigalan wanni irratti waliigalan takka hin jiru. Atis diina kee cabse anis diina kiyya cabsaadha malee kootu Oromiyaa na bulchi yookaan kootu Oromiyaa hoogganiidhaafi miti. Ilmaan Oromoo bakka jirtan maraa sansammuu keessanii galfadhaa. Jaalateetii miti. Innis roorroof rakkoo itti jirtu san falmataa jira. Nutis roorroof rakkoo nu jirtu san falmachaa jira. Waliigalteen roorroo san ifirraa haa buusnuudha malee sinigalee roorroo san ifirraa haa buusnuudha malee koottuu nu hooggane koottuu nu dhaani koottuu kana Oromiyaaf Oromoo godhii miti. Beekan warra lolaa jiru sun warra harka qullaa biyyatti galche warra arda isaan waliin dirree bayanii dirree dhaabatanii bakka maraa duule hun itti jiru warra isaan beekan kan sodaa taankii hin qabne kan du'a sodaa hin qabne warra kanaan wal falmuu jiran warra kanaan dirree waliin jiran waan kaleessa goobantoonni dalayde waan kaleessa hattuun dalayde waan kaleessa
ayyaan laallattu warra nama gurguratu dalage nu duran qabinaa please barbaachisaadha dammaqaa if quba qabaadha aangoo ittiin kennina homaa miti garuu gadi baataniituma ummanni har'a wayyaanin dhufte har'a akkas ta'e kaleessa TPLF nu dhaanaa ture har'a TPLF tu dhufee nu qabata maal TPLF biyya qabdii meesiin namni har'a jaalatee jibbee Oromiyaa keessa jiraatu seeraaf heerri ilmaan Oromoo murteessiteen bulti seeraaf heerri ilmaan Oromoo kenniteen jiraatti yookaan namu taakkuu mana isatti gala Oromoon nama hin jibbu garaa bal'ata nama baadhata garuu takka dagamuun namummaadha lama dagamuun harrummaadha jetti sinii galee nuti kaleessas gaafa abbiyyi jala dagatamnu ilma Oromooti ilma abbaa gadaati jedhanii hagooguu ummataaf waraana irra kaayan hagoogii irra kaayan san kabeeku beekee gaara sanuu dide gaaraa fi bineensan bilisoomsa nama jedhe santu dhufaa jira malee sinii galaa gaaraa fi bineensa Oromiyaa bilisoomsa warra jedhe santu dhufaa jira malee ana Ameerikaa irraa lallabu borsaa qabadheen dhufu si galaa dhufus biyyatiyyan dhufa jedhee gammachuuf dhufa malee warri mataan isaanii amane wayyaaneettu deebi'ee yookaan TPLF itti dhufee nu dhaanaa ittiin rafinaa hin dhaanamtu Oromoof Oromiyaan deebite yookaan walirratti cilee taaneeti akka isaan baananuu biyyatee na gabroomnaa yookaan igaa waliigalle sanitti namni wanna jedhe isaanis beekan maal akka Oromoon taate hubatan Oromoon nama akkamii akka ta'an sinii galaa wallaalaniitii miti nutis ilma namaatii kabajaaf bakka walii qabna malee ulee itti kennee koottu nadhaan namni namaan jedhu hin jiru warra gaaraa fi bineensa alaa bilisoomsa yoo Oromiyaan bilisoomte jedhe santu funyaan kana qabee deemaanii jira isinitti hin fakkaatin nagaaddeen biyyaa fi saba gurgurattuu miti warra biyyaaf saba gurgurattu aduun akkana itti dhiite laal lafa jala warra sabaaf biyyaaf biyyoo isaaniitti yaadutti akkana qabee deemaan sinii galee kanaaf Oromoo jajjabinni isinirraa fedhan diina bakka maratti haleelu sakaalanii ari'uu hidhuu qabudha malee ardha namni gariin gadi bahee mee warrattu dhufee warri maal nu godha warri wanni isin godhu hin jiru warri illeen isinitti hin dhufu yoonuma warra nu nyattanii ilmaan keenya ka gaare jiru warra jechuunii barbaaddan malee kanaaf burjaajii ifirraa dhiqaa hin manaabinaa hin burjaajinaa dhugaadha Oromoon sabni yeroo dheeraadhaan namaa tures jira ka akka Falastiinii garuu Oromoon lama dagamti sinii galee gaafa duraa ka dage gantuu fi ayyaan laallattuudha gaafa duraa ka dage gantuu fi ayyaan laallattuudha gaafa lammataa beeytan isinuu ilma abbaa gadaati ka yennee harka dhayaa turaniif ka beeku duraanuu beekatee hafe ka waa beeku duraanuu beekatee biyyatti hafee biyyeedha ta'a malee galee biyya saniin abiyyiidhaa sujuudan bu'u jedhe bineensaa fi gaarran biyyaa bilisoomsa ka jedhettu jaalansantu gaaraa galaa jira malee warra tanaatii miti warra lubbuu isaanii qaalii qusannoo takka malee qoma dhiibee jilbiinfachiise diinattu galaa jira ittiin manaabinaa Oromoo namuu dahoo keessan
eeggachuun dirqama isinirratti haa ta'u. Namuu da'oo keessan eeggachuun dirqama isinirratti haa ta'u. Sinii galee kanaaf